barahara kuma lama kudha singa jechuudha dhufne qophiin ayyaana maal fakkaata? Qophiin ayyaana gaariidha. Kuma maal jennu ayyaana barahara sababeeffachuudhaan obboleettiin keenya tokko ibsuu urrisaa kan jedhamtu amma biyya alaa jirti. Obboleettii kiyyatu na jalaa boqotee obboleettii kee kana waaqayyo lubbuu ishee siif haa fayyisu naan jedhi akkasuma ijoolleen isheellee haa guddatan naan jedhi jettee birrii 2000 si ergiteetu jirti eebbisee. Waaqayyo si haa eebbisu obboleettiin kee siif haa fayyitu ijoolleen kee siif haa guddattu iddoo guddaa siif haa ga'anii fayyaan nagaan siif haa jiraatanii ayyaana kana gammachuudhaan dabarsanii. Dhukkuban narbii dhukkubsachaa akka turte kanaan dura yeroo lammaffaadha viidiyoo waraabnee turre amma fayyaan kee maalirra jira akka? Amana wayyaa xiqqoo kanaan dura bakka sabalaa deemeen ture achi deemee ture baay'een ture garuu rakkoo hanqina maallaqaa tiraanspoortii nyaanqatee baay'een ture deebi'ee manatti deebi'ee ammas tooche deemee nan barbaada xiqqoo naa wayyaa waan jiruuf achi xiqqoo jijjiirama waan qabu achitti deebi'uu nan fedha amma namni tona gargaarii nan fedha. Sabala deemtee jijjiirama qabda. Mana yaalarraa ammas si wayyaa jechuudha. Mana yaalarra sanaa wayyaa kan kiliinii fuuldurraa si mana yaa achi deemee achi naa wayyaa. Kanaaf amma utuu namoonni si gargaaran jiraatanii sabala deemtee sabala hordofuu barbaadaa jechuudha. Nan barbaada. Warra deeggartanii yoo fedha keessanii yaada keessan keessa yoo gootanii naan deeggartanii ani fayyee bariddoo guddaa nan ga'a na deeggartanii nan fayya jedhee abdii waan qabuuf yoo na deeggartanitti tollaa fayyaa keessan jedhama. Viidiyoo kana hundumti keessan sheer gochuudhaan namoota biraan ga'a. Obboleessa keenya kan deeggara. Amma sabala deddeebi'aa jira. Sababa hanqina maallaqaatiin sabala addaan kuteera jechaati kan inni jiru. Kanaafiyyuu sabala deemee akkam fayyu abdiin qaba jechaa waan jiruufiyyuu namoonni isa gargaaruu barbaadaniin karaa akkaawuntii dhuunfaasaa birrii kana ergitanii fi akka inni sabala deemee fayyee boru nama biraa gargaaruu akka danda'u hojjetee of jijjiiree adaraa keessa sinii jira. Lakkoofsa bilbilaa duwwaa 9 95 68 96 75. Ayyaana gaarii siif haa ta'u bara gaarii siif haa ta'u waaqayyoon si haa fayyisu.